Gaaf tokko namticha mana hin qabne nama hiyyeessa fakkaatu tokkotu karaa irra taa'u jira. Hoggaa kana mucaan tokko karaa san irraan gara mana isaanitti osoo deemu jiru. Namtichi sun mucaa san agaree gizee mucaan hoodii bira dabare qarshii doolaara 200 lafatti darbee kun keetii si buusee ji'eenii mucaa gaafate. Mucaanis akkuma garagaleen namtichi hiyyeessa fakkaata kun maallaqa guddaan akkanaa kun kasaatii miti ji'eetii eeyyan qiisha koo keessaa bu'e ji'eenii maallaqa lafaa fudhatee deeme. Daqiiqaa muraasaa booda obboleettii mucaa dhiiraa reefu dabaree sun karaa san irraan achi deemti. Namtichi hiyyeessa fakkaatu sunis gizee isiin hoodii bira dabarte cinatti maallaqa doolaara 300 darbeeti inni isii gaafate akkuma mucaa dhiiraa gaafate sanitti. Mucaan dubaraa sunis kun hiyyeessa maallaqni akkanaa kun kasaatii miti jetteeti eeyyan naatu buuse jetteenii maallaqa fudhattee deemte. Sana booda dhumarratti obboleessi xiqqeenyaan ijoollee lamaan reefu dabartee sun karaa san irraan gara mana isaanitti osoo fiigaa jiru. Namtichi hiyyeessa fakkaatu sunis gizee mucaan hoodii bira dabare bilbila lafatti darbeeti bilbilli kun keetii ji'eenii mucaa gaafate. Mucaanis namtichi hiyyeessa fakkaataa bilbilli akkanaa kasaatii miti ji'eeti bilbila lafaa fuudhee garuu ammoo bilbilli kun kiyyaa miti ji'eenii abbaan koo waan kiyya hin ta'in akkaan hin fudhanne na barsiisee jira ati qabachuu dandeessa bilbila kana yoo abbaan bilbilaa itti hin dhufin poolisitti geessi ji'eenii itti kennee biraa deeme. Namtichi hiyyeessa fakkaatu sunis galateeffateeti hoggaa galgalli geesse deemee mana tokko seene. Hoggaa kana ijoollee sadeen guyyaa kanaa san mana san keessatti arge. Ijoollee san keessaa mucaan angafaatis maal hojjechaa jirta asii ji'eenii gaafate. Hoggaa kana namtichi sun aartee adda addaa tan nama biraa isa fakkeessite ofirraa baase edaa abbaa isaaniiti. Hoggaa kana akkana je'een ani nama biraan dhaquu deema waaniifin isiniin je'ee isin biraa deemeef aartee tana uffadhee amanamummaa keessan qoradhuu waaniifin barbaadeefi je'een. Hoggaa kana ijoolleen rifatte. Sana booda ilma isaa quxusuun sababa amanamummaa keetiitiif waan barbaaddeesiifin bita je'een. Seenaan arraan tanaa tana fakkaatti. Seenaa tana obboleeyyan kan kee xixiqqatti yoo agarsiifte barnoota hedduu irraa argatan je'eetiin abdii qaba. Seenaa tana yoo jaalatte miira sitti dhagahame koomentii jalatti naaf kaa'i.